بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليان إسلاما كم جرتن نغايا فيادا بك جرتن هندت نغيني ربي سنهادا قبو بقى ربين سبحانه وتعالى أرجما ساتين جاء رمضانة إسنغهين سننجا رمضان دقبون رمضان قهون نعمة قد ورين دول دبره هندي هوادا تري نعمة جبا لأنه بكتناتو بك نقدا بك ترفيدا بك بؤا قدا قبدو عمري نما خيستي جيتشودا ربين كين سبحانه وتعالى جرو إلما نما عمري إلما نما تنا خيست بك ججبدو يرو جبدو yeroo cimtuu taate bakka tana keessatti godhe guyyoota adda addaa torbaanitti guyyaa jum'aa irra caalaa guyyaadhaa taasise guyyaa arafaadhaa irra caalaa guyyaa aduun irra baatu amata keessatti irra caalaa guyyaa aduun irratti baatu taasise guyyaa muharram khurna zulhijjaadhaa khurna zulhijjaa baatii zulhijjaa guyyaa tokkorraa ilaa kudhanii guyyaa hujiin namaa isii keessa dachaa taatu hujiin takkalleen isitti hin qixxaanne guyyaa hujiin ilmi namaa hojjetu takkalleenu isitti hin qixxaanne hattaa jihaanni karaa rabbii keessatti duulanilleen ittiin qixxaatu nabiin jee sallallahu alaihi wasallam guyyaa akkanaa taasise rabbiin subhaanahu wa ta'ala amata keessatti baatii ramadaanaa taasise jechuudha. Baatii ramadaanaa baatii irra caaltuu baatii ibaadan ilma namaa isii keessatti cimtuudha. Baatii isii keessa leeylatul qadri jiru halkan sadarkaa qabu isii keessa jiru. Namni halkan tokkicha san keessatti ibaadaa godhee halkan san xumure ibaadaadhaan goolabe. sawaaba nama baatii 1,000 salaatee soomanee ama 84 fi wahi salaata nama ama 84 hajjii isaa zakaa isaa ibaadaa isaa qaraatii isaa halkan tokkicha san dhaabbatuudhaan ilmi namaa argataa baatii ramadaanaa kana keessa rabbiin godhe subhaanahu wa ta'ala kun hundinuu maaliif akka ilmi namaa jiruu isaa keessatti galmee isaa keessatti waan sawaaba gurguddaa rabbi irraa isaa fuudhu akka ilmi namaa galmeessuu danda'u yeroo gabaabduu keessatti akka namni waa hedduu oomishuu danda'u namni tokko yoo umrii isarraa amata 50 jiraate yoo jedhan soomana 50 amata 50 kana soomana 50 yoo soomana 30 soomane soomana 30 kana keessatti halkan leelatul qadrii 30 argate amata 84 bakka 30 kana ibaadaa argata umrii isaa keessatti jechuudha. Izan baatiin amma nuti keessa jenne baatii sani jechuudha. Kanaafuu ummanni islaamaa bakka jirutti simannaa baatii tanaa bareechee qalbii isaa saafii taasisee rakkoo maatii jidduu jirtu qulqulleessee rakkoo oollaa jidduu jirtu qulqulleessee rakkoo firaa fi fira jidduu jirtu qulqulleessee tawbaa qulqullii taateen gama rabbii isaa deebi'ee tawbaa murannoo waji jirtuun gama rabbii isaa deebi'ee shukrii rabbii galata rabbii galchaadhaa gabrichi guyyaa kana simatuu qaba jechuudha. baatii takkitti soomanaa tan akka gaaritti ruuhii isatti himee khayrii bakka kana keessa jirtu saammachuudhaaf mudhii isaa jabeessuu qaba jechuudha. Abu Umaamaa sahaabiin tokko Nabi Muhammad gaafatee sallallahu alaihi wasallam yaa ergamaa rabbii mee hujii khayriin keessa jirtu hujii jannataan itti seenu ta ibiddarraa ittiin fagaadhu naa himi nabiin jee sallallahu alaihi wasallam نبي كان محمد صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له
soomanumatti jabaadhu wanni akka soomanaa hin jirtu jee nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruuxii namaa qulqulleessuu keessatti, ruuxii namaa gama rabbii ol fuudhuu keessatti, ruuxii namaa waan fokkatturraa dhiqee qulqulleessuu keessatti ibaadan akka soomanaa akka hin jirre nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam nuu hime jechuudha. Kanaaf ramadaana dhaqqabuun ni'maa guddaadha. Rabbii keenya galanni isa haa ga'u. Akkuma har'a eegaltii ramadaanaa nu eegalchiise kana warra khayriin xumuru rabbiin keenya nu haa taasisu rabbirraa kadhanna jechuudha. Soomanni naamusaa fi adaba ilma namaatti tolcha jechuudha. Soomanni haalaa fi amala ilma namaatti tolcha jechuudha. Haalaa fi amala namaa bareecha jechuudha. Soomana keessa wanni barbaachisaan agabuu ooluu qofa osoo hin ta'in haalaa fi amala ufii bareechisu. Tanaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namni jecha dharaan dhiisin, dubbii sobaan dhiisin, waan fokkattuun dhiisin, rabbiin nyaataa fi dhugaatii dhiisuu isaasan haajaatti hin qabu je nabii keenya sallallahu alaihi wasallam. إذا كان صوم يوم أحدكم حديث برو خيست ويتا صومني قيان صومنا تقو خيسني جاي صومنا هدته دوبا قيا خنا خيستي فلا يرفث ولا يفسق وان ففكتو هنوجتين وان كرا رب الرانما باسو هنوجتين يو نمني تقو إسا الربسي يو إسا اللولي أني صومنا قبا هاجؤوني جا نبي عليه الصلاة والسلام خبجا صومناتف ألفنا صومناتف أدب صومناتف. جابر بن عبد الله صحابين كن أكجو إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك فلا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ويتا صومنا صومنت قري سيها صومنو إجي هاسي صومنتو الربن خيتي سها صومنوجا أما دردران إجي وربين حرام قل الرافقاتو قري وربين أقيفتو حرام قل الرافقاتو إجي وربين لالو حرام قل الرافقاتو الربني وربين دبتشو حرام قل الرافقاتو فلا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. قويا صومنا قبدو في قويا صومنا قبل اللي والكتان قلني قويا صومناتف خبجا خني قويا صومناتف ألفنا خني أكنا جان صومني أدبا في ناموس جتون هي كان ساخنا جتون صومني أخلاق أدبا ناموس نمات تلجا بريتش جتون نمني ناموس نسا صومنا خيسا إرأتي نمني وان ربين جبرا أف قبودة دبي صومن نسا إرئنا قبا جتون حنقنا قبا جتون خناف صومني أدبا waan rabbiin irraa nama dhorkerra akka gaarii fagaatanii ulfinaa fi kabajaa soomanaatiisuun waan bareedduudhaan soomana simatuu jechuudha. Khayrii bareedduu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu ajajeen simatuu jechuudha. Kanaaf bakka jirtan hundaa'u soomana har'aa lafaafuune kana amma eegalle kana akka jalqaba isaa bareedaa eegalletti خاتمة سابريد دولة ربنا نها أجرسيسو جنة. صومني برنا خوني يرون أما إني نتلفقون يرو أجائبات يو بريتشني لالان يرون أما صومني إتي نتلفقون أما ني برنا خا صومني نتلفقون أكما بيتينج تيو لالة صومني برنا خون يرو إتي بي لولان هبمته نموني هدون منا سرّا بقعته نمني برد إنجدا منا ستي صومني أرّا شرا خيست صومن نموني برد إنجدا جزء رمضان أسكر قلي قلبا في راشين أدى وانياتو بتته منستي صومني أرّا علتي صومنو يرو نمني برد إنجدا نما غرغارا توري أرّا غرغارم يرو جيهان تكبي خين يرّا قاهت في عامسا أداتين بيلاف سات إلمي نمني وانياتو في وان لغو لبي يرو تنا خيسة لفي صوماني برناجة جول يرو خانا نمني مسلمة هندي بكا جرود
namni muslimaa ta'e hundi naannoo isaatti akka bakka jirutti namoota kanaaf dirmachuudhaaf namoota kana dhaqqabuudhaaf haga durdaran cimsee baatii ramadaanaa tana sababaa taasifachuudhaan namoota san dhaqqabuuf warra beelti harkaa qabdu warra rakkoon harkaa qabdu san dhaqqabuudhaaf tattaaffii godhuun dirqama nama muslimaati jechuudha. Bakka jiru hundatti namni gargaarsa irratti hojjetu dargaggeessi bakka jiru hundatti magaalota jiruu fi bakka jiru hundatti akka sagantatti qabatee waan kana akka sagantatti qabatee waa'ee gargaarsaa kana baatii ramadaanaa tana keessaa warra beelawee rakkate saniif gargaarsi magaalarraa fe'amee deemu walitti dhaabbatee deemuu barbaachisa. Li'annahu ummata saniif dhaqqabu kana ma'anaan soomanaa jechuudha. Hiikkan soomanaa tana duuba. Hiikkan soomanaa ufumaa nyaatanii taa'uudhaan. Namoonni waan kanarratti hojjetu. Namni waldaa gargaarsa irratti hojjetu. Namni hujii tola ooltummaa irratti hojjetu. Akka magaalattis ta'ee akka naannawa hundatti waan kana sagantaa godhachuudhaan hulaa nama hundaa dhadhawee akka namni obboleeyyan ofii gargaaru taasisuun dirqama muslimtootaati jechuudha. Nabi alayhi salaatu wassalaam namni nama daaree tokko uwwise rabbiin subhaanahu wa ta'ala hariira jannataa isa uwwisa. Namni dheebotaa tokko obaase rabbiin bishaan jannatarraa isa obaasa. Akkanuma jedha Nabi alayhi salaatu wassalaam. Namni beelawaa nyaachise rabbiin subhaanahu wa ta'ala jannatarraa isa nyaachisa. Rabbiin guyyaa qiyaamaa gabroota isaatiin aboo gabricha kiyya dhukkubsadheen na gaafatu oolte je'ee gaafatu. Yaa rabbii kiyya akkamitti dhukkubsatte ati rabbal caalamiinaa wayte inni jiru abaluun gabrichi kiyya oollaa keetti dhukkubsatee gaafatuu dhabde silaa gaafatte achuman na agartaa. Hujiin tola ooltummaa hujii jabduu waan taateef ramadaana baranaa kana sababaa taasifachuudhaan obboleeyyan keenya warra rakkoon isaan mudatte gargaaruudhaaf bakka jirurraa yeroon hanga durdaran itti sossoonu yeroo ammaati. Insha Allahu ta'ala ramadaana baranaa kana ramadaana khayriidha, ramadaana milkiidha, ramadaana nasriidha, ramadaana keessatti rakkataan rakkoo bahu, ramadaana miidhamaan itti miidhamiinsa keessaa bahu, kadhabe itti arkatu, kadhukkubsate isa keessatti fayyu, haajaan itti jirtu hundi haajaan isaa xumuramtu rabbi nu haa taasisu. Baga rabbiin ittiin isin gaye warra baranaa habara hegeree warra baranaa habara hedduu kulla caamin wa antum bikhayr. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.